Ashamar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'ane jersoo wallooti. Lola kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ji'a lama oliif deemaa tureen mootummaan Abbaa Irree kun godinicha keessatti mo'amuu ergaa hubatee booda ilmaan Oromoo Walloo lola lafoo fi qilleensaatiin lafarraa duguugaa jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Lola kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ji'a lama oliif deemaa tureen egaa biltiginnaa mo'ame godinicha keessatti kaan dhume kaan baqate irree hedduun harka kennatee booda harcaatuun biltiginnaa kan hafte aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti wal ijaartee kaan waboo fi TDF dura dhaabbataa turtellee guyyaa dheengaddaa sanuu mo'amtee amma qarqara magaalaa Shawaroobititti kan baqattee jirtu yoo ta'u mo'amuu waraana isaa kan aanaa Jiillee Dhummuugaa Abiyyi Ahmad yoo dhaga'u guyyaa har'aa kutaalee Oromiyaa garaa garaa irraa waraana konkolaataa 250 Finfinnee irraa gara Shawaroobit erguu namni ijaan arge madda nageenyaaf hime. Akka namni nuuf hime kun jedhutti waraanni kun juuntaa fi shanee dhabamsiifne jechaa kan deeman yoo ta'u uummanni keenya kamisee baatee caffaa Roobit sanbatee fi kan kana fakkaatan of dagatu osoo hin taane kan duraa caalaa irree ofii jabeeffatanii sirna nama nyaataa kana umrii isaa gabaabsuuf itti qophaa'uu qabna jedhu. Manni murtii waliigalaa oliyyannoo obbo Jawaar Mohammad fa'aa dhaggeeffate. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Manni murtii waliigalaa oliyyannoo obbo Jawaar Mohammad fa'aa dhaggeeffate. Obbo Jawaar Mohammad dabalatee namootni 4 jala murtii dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti haa ilaalamu jechuun kenname irratti guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 16/2021 oliyyannoo isaanii dhageessifatani. Galmee himata obbo Jawaar Mohammad fa'aa keessaa namootni 4 obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaatti fi obbo Dajanee Xaafaa oliyyannoo isaanii gama abukaatoo isaaniitiin mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha oliyyannoo yakkaatti dhiyeeffatanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa maddii lidataatti dhaddachi yakka farra shororkaa fi dhimmoota heera tokkoffaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee himatamtoonni 4 fedhii isaaniitiin mirga heeran kennameef fayyadamuu waan hin barbaadneef dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti haa ilaalamu jechuun jala murtii kennuun isaanii yaadatama. Himatamtoonni 4 gama isaaniitiin murtee manneen murtii qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jiru. Namootni manni murtii bilisaan gadhiise deebi'anii qabamaa jiru. Hanga kun hin sirreeffamnetti mana murtiitti dhiyaachuu hin barbaadnu jechuun ture guyyaa beellama isaanii kan hafan. Weellisaan beekamaa fi jaalatamaan Oromoo artistii Elemoo Alii Haramayaatti hojii artistoota gameeyyii yaadachuuf kan oolu giddugala gola gameeyyii artistoota Oromoo jedhu hundeessuu BBC'tti hime. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Weellisaa beekamaa fi jaalatamaan Oromoo artistii Elemoo Alii Haramayaatti hojii artistoota gameeyyii yaadachuuf kan oolu giddugala gola gameeyyii artistoota Oromoo jedhu hundeessuuf BBC'tti hime. Elemoon artistoota Oromoo hedduun dirqama lammummaa isaanii ba'uuf hojii gurguddaa hojjetanii wareegama lubbuu kaffalan hedduudha. Kan jiranis ni jiru. Haa ta'u malee sabni Oromoo asoosama isaanii qalbii keessa qabanii yaadachuu dhabuun kan na rakkiseefan waa xiqqoo tokko haa dalagu jechuun hundeessee jedhe. Giddugalli kun hojii artistoota gameeyyiin bara cunqursaa keessa ta'uun guddina afaan Oromoof gumaachan akka agarsiisu hime Elemoon. Gola gameeyyii artistoota Oromoo jedhaman dhaloota dhufuufis akka of bira dhaabbatan akka of jaalatan gargaara. Ifatti nama baasa waan darbe si yaadachiisa si bohaarsa jechuun dubbate. Giddugola kana keessatti wantoonni walitti qabaman uffata aadaa Oromoo, suuraa artistoota Oromoo, uleen Oromoon qabatu, waan shamarran uffatanii fi faaya isaanii qabaa jedha. Kan manicha seenee of ilaale waan qabus ilaalee aadaa Oromoo ilaalee gammada. Giddugola kana keessatti kan akka yaadatamaniif suuraan isaanii walitti qabame artistoota Oromoo qofa osoo hin taane saba kaan irraas guddina afaan Oromoof gumaacha kan qaban hammatamuu hime. Artistoonni Somaalee keessaa bara afaan Oromoo dubbachuu yakka ture keessa kan akka Maariyaa Mursaam, Aayishaa Abdoo, Faatumaa Qaasim fa'aan artistoota Oromoo tumsaa turuu himuun amma yaadannoof suuraan isaanii akka giddugalichatti walitti qabame hime. Elemoo Alii ganna 40 ol booda gara biyyaa deebi'ee artistii Muktaar Usmaan waggaa 21 booda biyyatti deebi'e. Uummanni bal'aan carraa daawwachuu qabaachuu kan danda'u magaalaa Finfinnee yookaan giddugaleessa biyyaa osoo ta'e gaarii ta'uu hin himu. Elemoon jedhe ammaaf mana xiqqoo naaf kennan gara kanatti jijjiiree jedhe. Mana barumsaa muuziqaas qaba. Boodarra immoo dirree dhawaattis dhaabna. Oromiyaa keessa akkasumas bal'isna jennee yaannaa jedhe.
gara fuulduraatti irratti hojjechuun gara muuziyeemiitti guddisuuf karoora akka qabu hime. Bara 1974 erga biyyaa bahe baqattummaan biyyoota garaagaraa jiraachaa turuun dhiyeenya biyyatti kan gale Elemoon baqattummaan biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Xaaliyaanii, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa fi kan keessa osoo jiraatullee muuziqaaf irraa adda bahee akka hin beekne kana dura BBCtti himee ture. Mata duree qabsoo Oromoo wal qabatu baqattummaa, jaalalaa fi kan biroo irratti sirboota dhibbaatti lakkaa'aman gumaacheera. Dirra dhawaatti ulullee fi harmoonika taphachuun ijoollummaarraa akka eegale kan dubbatu Elemoon gitaaraan taphachuu Jabuutiittan eegalee jedhe. Achis ijoollee Arabootaa fi Oromoos waliin sagantaa cidhaa fa'aatti nama bashannansiisaa turree jedhe. Elemoon gumaacha aartii Oromoof qabuuf jaarmiyaan qo'annoo Oromoo Oosaa irraa bara 2018 badhaasni beekamtiin isaa kennameeraaf maddi BBCdha. Dippiloomatiin Ameerikaa ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamdok kan to'atamanii jiran waliin wal arguu isaanii gabaafame. Bal'ina oduu kanaa obsaasa waan qindeeffate qaba. Dippiloomatiin Ameerikaa ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamdok kan to'atamanii jiranii waliin wal arguu isaanii gabaafame. Gargaartuun dhimma alaa Ameerikaa Moolfen daawwannaa isaanii guyyaa 3 Afrikaatti taasisanii muummicha ministeera Hamdok kan erga yeroo fonqolchi mootummaa waraana Sudaanitti gaggeeffame qabee hidhaa maraa jala jiranii wal argan. Mool dhimma maalii irratti akka mari'atan ilaalchisee kan toora tiwutara isaanii irratti gara fuula duraa ce'umsa dimokiraasii Sudaan deebisuu irratti mari'anneerra jedhaniin alatti bal'ina hin kennine. Ameerikaa fonqolcha waraana onkololeessa 25 irratti mootummaa waloo waraanaa fi siivilii kan bara 2019 irratti hundeeffame irratti raawwatameen balaaleffatteetti. Mootummaan hundeeffama sunis siilaa pirezidaantii biyyattii baroota dheeraaf bulchaa turan Omar al-Bashir erga aangoo irraa kaafamaniin booda akka filannoof haala mijeessuuf kan yaadame ture. Mr. Fiin akkasumas hoogganaa fonqolchaa kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliinis mari'achuu ishee Reuters gabaaseera. Innis kanneen erga fonqolchi gaggeeffamee hidhaman gadhiisuuf adeemsa eegaluu dubbachuun madda oduu mootummaa kan ta'e Suunaa eeruun gabaaseera. Gama biraatiin ammoo hiriirri mormii gocha fonqolcha taasifame ammallee Sudaanitti itti fufeera. Kibxata kaleessaa gaazexeessitoonni kanneen hiriyoonni isaanii jalaa to'ataman mootummaa waraanaa balaaleffachuun hiriira ofii isaanii gaggeessanii ture. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduurraaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.